Baha Oromiyaa Harargeetti maatiin waraabessa nyaachisuudhaan kunuunsuudhaan beekamu tokko gara waggoota 40 oliif turistoota harkisaati jira. Caaltuu caala haadha qamariyaa qamar qotba. Hojii waraabessa madaqsuu Abbaas Ambare Abbaasaa Yusuuf Muummerraayi. Maatii isaanii hundi bineensota yookaan immoo waraabessa ofitti madaqsanii nagahaan wajjin jiraachaa turanis amma garuu maatiin kun yaaddoo keessa jiraachuu isaanii himatan jedha gabaasni Reuters. Sodaa isaanii maalii yoo jettan Abbaas magaalli Harar guyyuma guyyaan babal'achaa deemuun ishii mana bineensotaa bakka waraabessoonni kun jiraatan daggala haphisaatii dhufeeraa jedha. Bosona ciraa jiran is ganda ta'aa jira. Waraabessi baqachaa jira gisee bosona bakka inni galuufaa irraa ciranii waan ni godhan innis ni baqata jechuudha bakka galuun qabu. Aadaa bineensa madaqsanii akka beelladoota manaatti wajjin haasa'uu wajjin taphachuu fi nyaachisuun kun isaanii madda galii qofa odoo hin ta'in gammachuudhas naannoo san fayyadaate akka jirus dubbatan. Ardii Yusuufis obboleessan walii galti. Wanti obboleessa biyyaa fi abbaan kiyya hojjetan kun waa cufaafuu gaariidha. Biyyaafis namuufuu jechuudha gaariidha jechuudha. Tokkoffaan biyya keenya ittiin guddisuuf, lammaffaan biitti keenya akka biyya biraa irraan adda taate akka argamtu godhaa jechuudha. Amma biyya biraa yoo dheeyte waraabessa namni akkanatti ifitti madaqsee jechuudha. Waraabessaa wajjin jiraatu hin jiru jechuudha. Nuti ammoo waraabessa jiruu ka'ee galee waraabessaa wajjin. Akka dhalanne jechuun waraabessaa argine nuti. Waraabessaa argine abbaan kiyya osoo nuti hin jenne dura waraabessaa fi hayatu. Eegas booda nutiif. Akkas jechuun kanaafuu jiruu teenya waraabessaan eegalle nuti biratti waraabessi bakka guddaa qaba. Egaa tuuristoonni gara Harargee imalan faranjiif kaan odoo hin jedhin waan kana warri gurraa qabu doo'ii bineensota nyaachisuu maatiin Yusuuf muummee godhu kana odoon laalin hin deebi'an. Foon kukkutamee akkanatti mukatti suuqqamee kennamu kana laalanii ajaa'ibsiifatan. Jalqaba irratti Abbaas akkamitti waraabessoota kana maqaa isaaniitiin akka waamu argitaniittu. Amalaaf bifa isaanii irratti hundaa'ee maqaa akka baaseefis dubbata. Tokko dabbasoodha. Rifeensa baay'ee waan qabuuf. Tuqandilliin maqaa isaan argate dadhabaadhaaf dabeessa waan ta'eef tokkommoo qallaadha. Hundi isaanii egaa maqaa isaanii beekanii owwaachuu baatanis oggaa Abbaas isaan waame fuula isaanii gara isaa garagarchanii gara isaa deeman jechuudha. Bakki jireenya waraabessoota kanaa boolloo yookanis holqa qarqara magaalattii jiru daggala keessa jechuudha. Waan Abbaas itti daddarbu kanaan dabalatee maddi nyaata isaanii gataa namootaati. Dargaggoon kun magaalli Harar kana caalaa akka hin guddanne hawwii guddaa akka qabu dubbata. Ta'uu baannaan garuu bineensonni kun akkaataan jiruuf jireenya isaanii jeeqamuuf jira jechuudha sodaata. Haalaan na yaaddeessaa jira maaliif ani humna hin qabu hara kiyyan haalaan na yaaddeessaa jira garuu mootummaan tokko ta'ee kaanaa wajjin bosona ciraa jiran is ganda ta'aa jira waraabessi baqachaa jira gisee bosona bakka inni galuufaa irraa ciranii waan ni godhan innis ni baqata jechuudha. Waa'ee magaalaa Harar amma tokko jechuudha bu'uureffamte jaarraa 7ffaa keessa. Jaarraa 16ffaa keessa Emir Nuur Ibn Mujahaddiin gidaada meetirii 4 ol dheeratu ijaaruudhaan karra 5 baase. Magaalattii keessatti waraabessaaf akka Abbaas godhu kanatti ta'uu baatus nyaata dhiyeessuun aadaa bubbulee jiraattonni magaalattii ogguma waggaadhanuun guyyaa dhaloota Nabiyyuu Muhammad sababeeffachuudhaan marqaa dhadhaadhaa fi foon ra'ee quufe marqanii gaara achiim anamma gaara hakiim jedhaniin kana gubbaa bahanii waraabessoota ol kaa'an. Gaarri achiim bara durii keessa bakka awwaala abbootii amantaa musliimaa waan tureef bakka eebbifamaa akka ta'etti amanan. Hoo waraabessoonni sun dhangaa ol kaawwameef nyaachuu baatan immoo akka milkii badaatti ilaalama.